gargaaree daandii tokko mijeessinee fi naannoo kana akka isheen sokkitu jechuudha. Naannoo kanatti ijoollee sunuyyuu arguu baatan namoonni isaan ishiitti bitan sunu arguu baatu ijoollee Oromootu basaasee diinaaf ishii laachaa jira jechuudha. Kanoo akkam goona diinatti beekne harka walirra qabannee bakka ishiin jirtu namni beeku namni tokko quban qabu jennee yoo teenye Oromootu adamsee himaa jira jechuudha. Ijoollee Oromoo hanguma feene wal lollu hanguma feene wal jibbinu hangana dabarsinee diinaaf wallanna jechuudha. Hangana diinaaf karaa banna jechuudha. Anaa waliin loltanii yeroo meeqa wal lollaanaaf isin yoo danda'e ofiisin gobaa ofiisin waraanuudhaaf yaalu. Diina isinitti bitee garuu isin ajjeechisuudhaaf yaalli godheen beeku. Bakka isin jiraattan hangana adamsee diinaaf isin kennuudhaaf yaaleen beeku jechuudha. Sini galee har'a garuu isin ijoollee Tigreetiin ishee wal lolte jettanii tangas mara hanga isheen baatee galu ji'a meeqa dubbii kana dubbannee hin beeknu. Keessaa sirreessuudhaaf gara tokkotti furuudhaaf yaalliin godhame eessayyuu ijoollee Oromoo jiru eessayyuu akkamitti godhama? Intalli Oromoo tokko miira keessa galchee badii balleessuu dandeessi. Ilmi Oromoo tokko miira keessa galee badii balleessuu danda'a. Garuu mooyyuu ijoolleen Oromoo isin intala keessa waliin dhaabbachuu qabdan. Intala balleessitu isin adabachuu hin dandeessuni. Jaarsummaadhaan isin osoo teessaniiyyuu warra odoo isin isaan waliin dhaabbattanii ishii nyaachisuudhaaf adamsuu baattanii bar indee intala keenya nutu adabbata. Maallaqa keessa walitti guurra isinitti darbina doolaara 10 intala keenyarra gadi bu'aa odoo jettanii eenyuyyuu hangana ishiin adamsu. Isin garuu suuraa ishii baastanii eessa facaasisiistanii ishii barbaachisiisaa jirtanii jechuudha. Isini galee waan feetan jira warra jalatti barreessita. Waan feetan jira isin akkanuma umurii keessan odoo isheen har'aani waan kana dubbadhee haala amma deemamaa jiru kanaan osoo ishiin boru waa tokko taate suura ishii maxxanfattanii laphee irratti hidhattanii boruu hin boosan. Ani garuu si waliin hin bo'u. Maaliif akka diinni ishii nyaanneef akka isheen hin kufneef amma dubbadhee saniin duras waan an danda'u jira jechuudha. Sini galee kanaafuu ijoolleen Sumayyaa Arsii wallaaltanii jirtanii sirriitti ilaaladha. Sirriitti ilaaladha. Namni ishee wallaaltanii jirtanii micayyoo kana diinni itti roorrisaa jira. Warri diinaaf immoo iyyuu caammaa taatanii intaloo kana bineensa nyaachisuudhaaf halkanii guyyaa irriiba dabdanii fiigaa jirtan seenaan isin gaafata. Dhaloonni illee isin gaafata. Okay? Dhaloonni isin gaafata. Hanguma fe'e nuti walaadhamnu dabarsitanii diinaaf kennuudha. Hanga mana ishii hanga mana hiriyoota ishii warri himtanii barbaachisiisaa jirtan seenaan isin gaafata. Gaafa ishee waa tokko taate waan isin dhiisan isinitti fakkaatina. Waan gadhiifamtan isinitti fakkaatina. Akkuman har'a dubbadhe kana boru abaluu jedhee takka maqaa keessa waamee warra har'a diina waliin harkatumaa jirtan ijoollee isa waliin intaloo kana qofforsiisaa warra jirtan boru isinillee akkanumatti maqaa keessa waamee suuraa keessa maxxansee isin himaa jechuudha. Gaafa ishee waa tokko taate akka ilmaan gumaa taatan obbeektu jechuudha akkasitti. Sini galee kanaaf jennaani warri micayyoo kana gargaaruu barbaaddan keessattuu warroonni biyyoota adda addaa irra jirtan micayyoo kana akkamitti asii baasuu dandeenya? Rakkoo amma jirtu kana keessa akkamitti baasuu dandeenya? Maaliin? Asliittillee himeetan ture. Duratti jechuudha bilbilee fi waan jiru itti himeetan ture jechuudha isatti. Maaliif baanee galuu dadhabnee jirra. Bakka meeqa jijjiirree bakka meeqa deemamee lokeeshinii meeqa dhokfamee micayyoo kana diina jala oolchuu hin dadhabne. Nuti asitti dubartoota waltumna isheenuu dubartoota meeqa qaxaqqaxee haaloo baafatte bar goota koo jettanii osoo beektanii dubartoonni Beerut fiigdanii asii achi fiigdanii ishii diinaaf hin kenne taasisa. Goosh baga naqannaqxee ofirraa dhorkite baga kukkute baga gubde jettanii sila bira dhaabbattanii isin mee eenyusitu kan biratti odoo jettanii ni argite isheen sun tanaste kaatee akkanatti sirbituu jechuudha. Kaatee dhiira meeqan bittuu jechuudha. Garuu isiniyyuu isaan waliin dhaabbattanii ishee barbaadaa jirtanii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa garuu. Baay'ee nama gaddisiisa. Oromoodhaaf waa goonee Oromoodhaaf rakkannee Oromoodhaaf boonyee gaafa nuti waa tokko taane
diinaan akkuma tasaa walitti buunee nu barbaadanii kan halkanii guyyaa lafa qotu Oromoodha jechuudha Senegalee. Kanaaf jennaani please ijoollee Oromaan gad dandeessanii ijoo kana gargaara. Ijoo kana gargaara gaafa ishee waa tokko taate bochiftuu ta'edha. Bochiftuun ta'ina Senegalee akkuma ganda maar anama akka Oromootitti asinitti maa jira. Akka intala Oromootti Senegalee ijoollee Arsii kottan talli keessan rakkatte akkana taate osoo hin jedhanii hundi isaanii fiiganii dhufanii bira dhaabbatan. Senegalee kanaaf jennaani akka intala Oromootitti dubartiin diina ofirraa dhoowwitu dubartiin roorroo ofirraa isheen already amma waa ishee dubbatachaa jirtu social media kanarratti baatee haasa'achaa jirtu galgala live irratti ishee argitan asirratti teessee jechuudha. Bakka aarishii san baafatte haaloo ishii san baafatte ishii yoon du'ellee umaanatti hin fakkaatu ani boollan silee sunaan jette. Ani garuu rakkoo kanaaf furmaata waan dhabeef asiif ijoolleen Oromoo nu fuuldura dhaabbatanii waan jiraniif gara itti socho'an waan dhabneef rakkoo kana immoo Oromootti himuun filannoo kooti jechuudha. Mucayyoon kun gaafa waa tokko taate reeffa ishii galchinettanii birrii kadhachuu gadi yaatu hundi keessanii jechuudha. Kanaaf jennaani ammarraa isinitti meetan jira waan kana. Hundi keessanuu quba qabaadha. Hundi keessanuu gaafa ishii waa tokko taate takka takkaan ta'e suuraa kee guureen gadi baasa. Okay? Inni diinni nu nyaatu inni namni biraa nu dararu rabbiif dhiifne. Isa isin immooyyuu kana hojjettan seenaadhaaf teessu jechuudha. Okay? Har'a garuu suuraa maatishii guuranii hanga maatishii adreesiidhaan ishee doorsisaa jiran. Silaayyuu bira dhaabbattanii nuti siif jirra jettaniin. Nuti siif jirra. Homaayyuun isiniyyuu garuu isaan bira dhaabbattanii isaaniif rasaasa taatanii ishee rukutuudhaaf yaalaa jirtu jechuudha. Lubbuun gaafa rabbi lubbuun kee kanaan baatu gaafa jedhe hin baati. Sigalee? Kanaaf jennaani eessa jirtaa? Beerut jirra. Sumeenillee Beerutuma jirti. Beerut keessatti kan kunin muddate almost turee jira. Garuu mooyyuu ture erga turee hojii hojjechaa jirtu mucayyoon kun garatti hin baate galtuu dhabdee suuraa ishii koppii godhanii magaalaa keessa eessa hanga eessa ishee barbaachisaa jiran. Senegalee isaan fuuldura ba'anii dubartoota waan ta'aniif gadi ba'anii ishee barbaadan jiran. Tokkoffaa kan takkoo ta'eef jala deemee ishee barbaachisaa jiru ijoollee Oromooti. Lammaffaa isaan maallaqaan dhiiratti bitanii barbaachisaa jiran. Mucayyoo kan nuti okay dubartii ofirraa dhoowwannaani dubartii kabalee qaxaqaxee ofirraa ishee dhorka. Dhiira biyya kana nama birriin bitame sibiila tokko no mucayyoo kana waraane mucayyoo kana eessaa ishee finna nuti boru. Bochiftuu taana akkanumatti moo boo'u taana moo reeffa guyyaa san reeffa galatta mallaqa qabna jettanii fiigdan. Kanaaf ammarraa waan jiru dubbadhee jechuudha. Warreen diinaafillee caammaa taatanii jala fiigaa jirtan ishii barbaachisaa jirtan ni gaafatamtu jechuudha. Isinaan beeka takka takkaan keessan maqaa keessan dha'ee suuraa keessan waliin fidee uummata kanatti nan hima. Isinii galee ishiin odoo badii hojjettee nutu adaabata jettan. Isinii galee already warri Oromoon biyya Beerut kana keessa jiru hangas communicate waliin hin qabu. Waliin qabu. Irreecha irratti wal arginaa yeroo waa'ee Oromoo tokko jiru yeroo uummanni keenya dhume hiriira baana. San irratti wal waamna. Saniin ala nuti quba waliin qabnu waliyyuu hin barbaannu. Isinii galee mucayyoo kana ishee arrabsan Oromummaa ishiitiin amantaa ishiitiin ishee arrabsan miira keessa galte qaxaqaxxe ijoolletti bakka goota koo baga qaxaqaxxe haaloo kee baafatte. Jettaniin odoo isin ta'e roorrifamtanii galuurra. Taap godhamee pilis Oromoo koppiliinki godha. Roorrifamtanii dhaanamtanii galuurra dhaantanii gaafa galtan hin qabbanooftan. Isheen amma gaafan du'e naa ajjeesan gaafan dha'e naa dhaame naa hadhaan jettee nama ta'aa jirudha. Maaliif haaloo ishii baafattee jirti waan ta'eef waan barbaadu san goote miira keessa galteeti. Yeroo sanitti odoon argee osoo quba qabaadhe dhaqee lakki dhiisi meeshaa Oromaan barbaachisu. Hintuqin kana ijoolluma san qalaqannee baafanne jennaan. Yeroo sanitti kophaa ishii waan jirtu waan san goote halbee ittiin ishii waraanuu dhufan bararraa fuutee isaanii waraante isheen. Maal isaanuu bar warri har'a isin jala dhaabbattanii bar ishee barbaachisaa jirtan sun dhadhaa ishii dibuun dhufne bar isaanuu.
Dhadhaashii dibuun dhufne bar. Odoo waraananii bar ajjeesanii dubartoota sadii bar. Isheen kun nama takka bar. Halbee ittiin ishii waraanuu qabatanii dhufan bar irraa fuutee isaanii waraan ta'e. Isaanuu mana ishiititti itti dhufani mana ishiititti ofirraa dhoorgite bakka. Daandii irratti isaan hin qabne mana isaanii hin dhaqne bakkee hojii isaanii hin dhaqne isheen. Garuu mana ishiititti itti roorrisuu dhufan roorro san ofirraa dhoorgite. Isin amma har'a kan maalii diina waliin dhaabbattanii garuma itti hojii hojjettu mucayyoon baatee galtu tokko kan dhoorkitan maaliin? Maaliin? Diinummaan kana caalee jira Oromoo. Nuti walaa lollu walaa jibbinu yaadaan wal addaa taanu. Garuu diina nu qaluuf albeedhaan nu barbaadu. Dabarsinee wal kennina. Silaa goota keenya baga ofirraa dhoowwite jettanii. Baga ofirraa dhoowwite baga qaxaqqattee ofirraa dhoorkite. Ijoollee sun yoo mucayyoo kana barbaachisan silaa nutu jira eenyutu ishii tuqa. Feetu kootu jaarsummaan fixadhu. Feetu kootu lolaan jettanii silaa wal bira dhaabbattanii halbee isaan fidatan san nutis qabna jettaniin. Isin garuu isa san dhiistanii isaan waliin dhaabbattanii ishee barbaachisu. Falle maali? Falle barbaanna nuti. Lubbuu mucayyoo kana baraaruu qabna. Ani waanuma hunda dhufee asirratti isinitti haasa'u isinillee hin kaladhu. Garuu humna keenya ol waan nuti ta'eef. Jedha fala naa fala. Oromoon akka Oromootitti akka Oromootitti dhufee isinitti akka Oromootitti fala hin qabda yoo ta'e akka ijoolleen Arsii fala naa fala intala keessanii falaan jedhaan gadi ba'e. Akka Oromootitti mucayyoo kana faltanii harka afaan diinatti fuutanii lubbuu ishii oolchuu hin dandeessan yoo ta'e immoo kootta ijoollee Arsii fala nuu fala mucayyoon keessan akkatti roorrifamte akkana jira. Ilmaan Oromootu fuudhee afaan diinaa ishii kaa'aa jira. Mana jijjiirra asii jijjiirra achi jijjiirra garas galchina garas lukeeshinii jala deemee kan adamsu ijoollee Oromoo. Humna keenya ol ta'e bakka aduutu ajjechisiifnu teenya laallu. Mala barbaadna nuti. Hundi keessaa feesbuukii kiyya hin qabdan. Feesbuukii kiyya hin qabdan. Mucayyoo kana gargaara afaan diinatti baasa. Diina isaanii iyyuu caalaa ilmaan Oromooti kan dabarsee akka ishiin nyaatamtu godhaa jiru. Bakka ishiin jirtu bakka dabarteen mana nuti geessine bakka ishii dhoksine kan jala deemee adamsaa jiru ijoollee Oromooti. Yoo duute maal argattan? Jireenya ishee san hin jiraattanii? Hin jiraattanii bara. Namni bakka bu'ee jireenya ishee jiraatu tokko iyyuu hin jiru. Hundi keenya personal life dhuunfaa keenya jiraanna. Wal loluu dandeenya. Yaada wal adda ta'uu dandeenya. Garuu gaafa roorroon dhufte tuqama keessan hin jaaladhu adangana. Gaafa roorroon dhufte abbaa fi haa ta'u isuman ittiin ooduyyuu mee eenyutu tuqan jedha. Isin garuu hanganaa jechuudha. Hangana bakka ishiin jirtu eessa jirti barbaachistanii nyaachisuudha kaatanii jechuudha. Waanuma feetaa gootu sirrii isaa dalagdu. Badii isaa qabaattu nutu adabatan tala keenya. Wanta irraa kaffalamu jira nutu kaffala jechuu qabdu ture. Kan isin kabachiisu san ture. Kan maqaa keessanis tolchu san ture. Malee asitti galtii kominikeet kan qabdu nama kana waliin mee hundi keenya dhumne duune. Mee ani fishiin odoo duune isin maal argattu? Yookaan hiriyoonni ishiin mana hiriyoota ishii beektan lakkoofsa kennitanii doorsisiisu mee maal argattu? Birqii miti bar dhiiraan nama doorsisu. Inni onnee qabu ofiif ba'ee nama dhaana. Akka ishiin qaxaqaxxee caqacaqxee ofirraa dhoowwite kanarratti deemtanii baatanii qaxaqaxxanii caqacaqxanii ofirraa dhoorkitu ture bar. Garuu dhiira jala deemanii dhiiraaf bitamanii tala Oromoo sanuu dhiiga keessan jaalattanii jibbitanii dhiiga keessan. Kanaaf kuni furmaatan ta'u. Humna keenya ol ta'ee jiraaf fala nuu fala. Feetan akka sabaatti. Feetan immoo akka gandaatti akkuma barumsa isinii ta'e akka gandaatitti fala barbaannanu. Fala nuu mala. Hiriyaan keenya akka nu jala waan taane afaan diinatti nu baasa. Kin hojii meeqa erga hojii dhiiste. Dadhabne humna keenya ol ta'e.
asiasitti gara jijjiirra asias dabarsin achi dabarsin gamana gamas dabarsin lokeeshinii kan jala deemee basaasu oromoo maalaan siifan jira haadhoo koo jettee sitti dhuftee bakka ati jirtu himti ishee akkam taana kanneen waliin nuti maal taana kana waliin nuti boru akkan matanas na nyaattu jechuudha barreessin biree keenya jabduu keenya jettanii natti dhuftaniiti na nyaattu jechuudha. Ndee sumayyaa tanya siif jirra nuti eenyu situ ka maal akkasitti itti dhuftanii basaastu jechuudha se fira sobaati manna bar diina dhugaa wayya kanaafuu ani fixeetan jira yaadadhi furmaata nu fala bakka akka gootanii fala nuti fala barbaanna mijoo kana biyya kana keessa baasa daandii feetaniin akka feetaniin waan goonu dadhab indoo mana amma taa'ee maalan jedha hoteela guddaa tokko kireeffannee achi keessa teessu because wanti lubbuu namaa caalu jiru oromoo hoteela guddaa sekreetari cima qabu tokko kireeffannee mijoo kana achi keessa teechifnu sababa rakkoo diqaalaa oromoo sababa diqaalaa mana dhabnee bakka dhabnee hiriyaa dhabnee miti sababa basaastu mijoo kana fuunee hoteela tokko keessa teechisnee achaa teechu bakka jedhe maal goonare maal goon kanaaf fala akka gootanii fala ani beeku ani isinitti meetan jira gahee mataa kooti baadhiitan jira kana fakkaata qubee hin wanti jirus kanaadha eenyuna rabbil bilaadha deema sinitti hin bedwedeni kanaadha wanti jiru mala eenyun galcha namni tokko ergadda ani nama mala na banun barbaada lal nama rakkoo kana keessa nama nu baasu nama lubbuu mijoo kana nu baraaruun barbaada kanan barbaada so kana fakkaata hundi keessanuyyuu feesbuukii koo qabdan lakkoofsa koo kan qabdan hin jirtan warri ishee gargaaruu barbaadan warri fala nu faluu dandeessan hundi keessanuu kootatii gama keessatiin na dubbina kana fakkaata fixee jira yeroo gaarii qabaadhaa